Atama yaani wanni ati nagaggafachaa jirtu chaanaala sanin caaltu raafuu dhattee afaan banaa jirtu as keessa teesse. Jechuun afaan banaa jiraatu sun taane chaanaala muca'uun sibira keetteerti dhibbaan dhibba sibira jira akka sibira jiruun beekaa. Dhibbaan dhibbatti ani leelloo sanii fi siifiyyuu chaanaala sanillee hin agarre argeetis hin beeku dhageetis hin beeku saniifuu ardhaa miti yoo malqiyaamaa hin agartu maasalaama dhugaan jirtu tanuma deeme. Akkasiimi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtum tata fi hordoftoota keenyaa baga jiraattan isiniin jechaa kan dhiyoo kan fagoo nageenya kiyyaa kan jaalalaa kan kabajaa sin biraa gosiniin jecha eegaa arra caaltu maaliin nu dhufteettanii na gaafachuu hasaniin oolu arra maaliin dhufee gaafii ajaa'ibaa takkaa fi yaani yaada addaatan isinii dhufee jechuu yaanni kuni maaliittanii na gaafachuun keessaniin oolu yaanni kiyya kun maalii arra guyyaa duraatiif hajjii bira dhaqee hajjii ilaaluuf hin deema mana hajjii bakkatee hajjiin itti hidhametti hin deemaa jira jechuu saniifuu hajjii nyaata fuudhee akkasitti baatii meeqallee osoo hin taane xiqqashuma haaraa amata lama amataaf wayii kana wal'annee jira. Kana osoo waliin argin turree jira jechuudha. Inshaallah dhaqeetiin mee waliin laallata. Yoo inni katas gabbaa'ee na wajji haasa'u taate hidhaa sanarraa nan baasaa jechuudha. Yoo inni immoo na dubbii godhee ifirraan akkuma duraan na fageessu taate hidhaa ta jiru tanaamti ta biraatiin irratti dabalaaf jechuudha. Inshaallah eegaa hajji biratti hin deemu jira jechuudha. Saniifuu leelloon faraqaa isaa maallaqa gannattee niin heerumaa hajjiin kun naa bahuu qabaa jetteeti miidhamtee maallaqni illee faraqaa isaarraa nyaadhamee innis hin baane fi maallaqni hin deebine leellolleen faraqaa isaa maallaqa gannattee maallaqa sanillee isiin isa dhabee maallaqa kiyyan dhabuu jetteeti maallaqa jaartii hajji jalaa furattee kuttee jechuudha. Yoo sanaa kana keessa teessee hin deebtu san abdiin qaba anuu akkasiin manarratti gubdu jechuudha jaartiin hajjiidha. Saniifuu maallaqa san furatteeti eegan isa dhabee maallaqa jaartii isaa hara fudhadheetiin biyya tanaa baduu qabattee kuttee jechuun sin sanaa kana keessa jirtu. Jawwaalli sillee giseen irratti waluu cufaa jaa jechuun baatee jirte jechuun sanaa kana keessa. Saniifuu hajjillee bira dhaqeetiin mee sagalillee waraabee waan inni jiru yaada isaa walumaana hajjiidha caaltuun jechuun chaanaala caaltuu bira jira jettee kanumatti gartee dhageettii gaggaafattaana dhufte jechuun dheengaddaa moo halee akkasuma dhuftee naallolaa jirti jechuun. Ani chaanaala kannuu dhiiseeti yoo hajjii dhiise abbaan hajjiitu yoo dhufe hin kannuu jechuun asiinis yoo asiinuu naqalan hin kennu jechuun chaanaala jechuudha. Chaanaalli uumamaan amata dheeraa barbaadaa jirutu arra na harka gee jechuudha. Alhamdulillah. Saniifuu sagalee isallee irraa waraabitiin isin dhageessisa ta'an qophii kiyya kan xumuraa lafaan hordoftoota keenyaa hunootii hajjii bira dhaqeetiin jira. Hajjiin giseen dhaqu waan baay'ee itti haaseellee waan baay'ee jeenillee na didee jira. Nyaata kiyya shakkee nyaadhu daraartuu naaf iddee jirti. Hedduu natti tolee nyaata keetiin barbaadu chaanaala fidii jeetii kanaan lolee. Naan loleetii chaanaala maalii jee na gaafate an chaanaala isa dhiisitii chaanaala dhiisii isaa hoogganaan fuudhu deema maaliifi dhugaa maalin durin turtii jantammaa harkarratti saniifuu inni unooti sagalee irraa waraabeetiin jira inshaallah walumaan dhaggeeffanna ta'a akkatti nu nyaadhu maal jira saniifuu sagalee tana walumaan dhaggeeffanna. Salaamu alaikum akkam hejjee. Waalaikum salaam wa rahmatullahi akkam. Nagame. Nagame. Fayya. Jirta akkam. Jireenyi maal fakkaata manneedha. Maashaallah har'a eentu karaa si garsiisa. Maala dhageetuma gaggaafachaa dhufee bira. Kee dhagee gaggaafachaa dhufee ni akkamitti ani warri ani kun ka'ee dhame har'aaf kalee miti yoo xiqqaate baatii meeqaaf deemaa jira. Har'a hoo akkamitti maaltu aziraa jettee ani iddoo kana hundi dhuftee maal. Khalaas sanurraa dhisa ta durin turtii majeejuun ta'a harkarra jaanii mi barbaadetu mansa dhufee bakkuma hajjiin jiru jee nama gaggaafachaa dhiyoollee dhagahee jira beeta. Silaahu nagahuma keefitti dhagahee jira oguu jettu kan akkam silaa as keessa jiraataa sanaa keessa jiraataa akka ani dhame akkamitti dhagahuu dhabdaa miti. Har'a yaani eentu ergee nama inni an bakkaan dhufte maa nagahuma dhufte moo anuma laalu dhufte moo ani wanni iddoo kanatti dhuftee dhugaa dubbachuudhaan naan galle maali. Laan namni takka illee nan ergine matuma xiyyaaf itti yaadee dhufe beeyta. Namni takka namni ergin jiru narra hajjii dhaqee laaluu qabaa jeetuman beeytee wayillee qabadhee akkasumatti silaaluudhaa dhufe beeyta. Waan akka wanti qabatte kun maal? Mustosoo hawaan harka deemanii hin taane yaada bareeda leensii dhufe. Yaada oguu jettu kana. La eentu ergate akkanuma anuma laaluu dhufte moo ergamtee dhufte moo yaani har'a an dhugaa dubbachuudhaaf gannaan buune. Nama maaltu erga namni erga jiru namaan wal quban qabuuti simaan laala jeetiin har'a dhufe. Silaaluu xiyyaaf badii dhaare? Silaaluu na laaluuf badii miti. Galatuuf na laaluu dhufuu keetiif. Garuu aniin kun haga hidhame yoo xiqqaate baatii 5 deema. Moo 4 deema. Dagadhe guyyaayyuu harka badeeti hin beekuuti. Har'umaa ani ati maaluma jaartii as erge isii bira dhatteeti nyaata geessii fi summii itti godhii fi achi keessa haaduu sin jettee jennaan
nyaata ofii kun waa harka argaa nyaata naaf fidee jirtaati kunis arguu jiraati. Akkas godhe summiitti godhe ajjeesii fi jedhanii achi si erganii jedhee bara. Allakki namni ergeen jiru maaliif inni sajjeesuu fedha sajjeesuun barbaadu namni ergelleen hin jiru ansuman laalaa yaani duraan karan itti silaaluun dhabe beeyta gizeen argus kunis asii wallola kunis asii wallola miyaanis idduu tana gaatan ol ka'ee mushaakila jadiida kabiraa baasurra kanuma isaan itti jiran kanaaf itti ijeetiin dhiise malee duraanuu silaaluudhaaf hawwiin qaba ture durumaa'u. Nalaaloo erga hawwii qabaatee bara anis kan itti hidhame sanaadha. Atillee magaalaa sanaa keessa jirta. Jiraadhus haa namni si jecha wal dhabaa jiraamti namni. Anas gizeen tana gaala faalu ka'ee dubbii eegaleewu si laala jeegisan caaltu maalii ni jaamaa bar wanni hin jaamne jiru. Sanumaaf hin silaaluu dhabe haa duraanii fi har'aaf ammoo waan silaaluu dhufeetiin jira. Na laalu dhufte jechuudha. Akkaan du'e moo akkaan jiru laalu dhufte. Wayi akkatti duuran duutee barra rabbi raamataa godhuuf jenneetu guyyuu lama sadii namni namaa bu'aa beekta. Saniifuu jireenyuma keeti fakkaa yaanii maaliif jirta maalirra taa'u jirta. Yeroo hanqamtu si hafee kanas gaggaafachuuf hin dhufe malee an sijjeesuuf miti akkatti duute silaaf lufi miti. Nyaata fiddee dhufte kana eenyutu si kenneewu? Nyaata anuma mana kiyyattiin godhee fide haa nyaachuun feetu. Jechuun kaa nyaachuun feetu osoo hin taane an dhugaa dubbachuudhaaf nyaata kana nama baatee hagan dhufee yaa'anii nallaallee kaarra ammoo erga wanni hundi wannaa ta'e booda ammoo har'a nyaata kana fiddee naa dhufte kana. Ani gannaan buune ani mishi nyaachuuf maarreef osoo hin taane nyaata kana hin amanne dhugaa dubbachuudhaaf. Maa amanuu dhabdaa badiin qabu baran gama tokko waan takka si godhuun fedhu wala jaartiin tantee waa sitti godhuu hafeetu wala caaltu waa sitti godhuu feetu wala leelluun sitti godhuu waa feetu waan nama kana takka keessa hin jiru maaliif isaanis wal dhabuun fedhu isiin wal dhabuun fedhu garuu anaafate wal arguu osoo waliin arginu turree mitiree saniif har'a yaaduma keetiin bahuu dhufee waan. Yaaduma kiyya bahuu dhufte jechuudha. Galatoomi nyaata naaf fiduu kan keetiif. Maaliif nyaata kanallee ani ganamuma daraartuu nyaata wayii naaf fiddee nyaadhee alhamdulillah akka ajaa'ibaa kanatti quufee nyaadhee kalaase amma taa'aa jira beekta. Amma ammoo beelan qabuutiti. Nyaata kana hin amanne maaliif dhugaa dubbachuudhaaf anamma jaartii tiyaasan bakkuma hidhaa manuma hidhaa san keessa teettee waan isiin dhaadachuu jirtu waan isiin dubbachuu jirtu waan isiin haasa'u jirtu namatu na hime beekte. Kanaaf waa baay'ee na dubbachuu jirti anamma wanni shakkaa jiru karaa namaatiin waa nagooti jedhee shakkuu jiraati. Kanaaf atama dhiifama naa godhiiti nyaata kanallee anamma hin nyaadhuuti ufumaa nyaadhu. Maaliif hin nyaaddan nyaata manatti nyaaddu nyaatu irraa qabaanna maaliif hin sii fidee deebiseeti nyaadda. Jechuun gaa anamma waa shakkaa jira beeka anamma jaartii tiyaasantu namatu waan aan jedhe namatu karaa namaatiin asitti waan hin taane si gootee si ajjeesiiftee kaatee ergaa duutee baate as keessa duutee kaatee booda isiin ammoo nagaan achii ba'uu barbaaddi baay'ee aara si qabdi waan naan jedhaniif saniif siin jedhee garuu yoona aartillee dhiifama guddaa naa godheetiiti si galaami akkas siin jedha gabaa hundaafuu wanni biraa wanna siin jedhu hin jiruuti nattillee aariniiti akkam jettameeti. Awwanni naarsu takka hin jiru baraaran qabu. Yaani bitataa fi gurgurata waan ta'eef saniif waanin silaalu dhufee nyaata sifdee gammachuun hin dhufe nyaata kan nyaachuun fedhu wayii natti godhanii maalii ta'ee maaltu fidee kana haasa dheeraa kana wanni fidee hin jiru bar. Saniif ati waan na shakkitu hin qabdu beekta hajji akka nama waliin beekni akka gartee nama minzamaa wallaalee takkallee goratanii beekta. Saniif waan jaartii teetii wala nam takkaanuu bakka isin jaartii teetillee bakka isin itti hidhamte hin beeku bakka isin jirtu sanaa keessatti hidhamtee malee karaa kanatti hidhamtee irraan beeku beekta. Saniif ati nyaata kiyya kanarraa nyaatu didduuf duraan wajji nyaattee hin beektu nyaata kanan godhe takkaa wajjin nyaanne naafeeti. Laa wajji nyaanne osoo hin taane wajji nyaanne wajji dhuyne waa meeqa hojii taanee jirra asii galama naafati. Waa baay'ee hojii taanee namni waa baay'ee hojii dabarsaa garuu waa baay'ee hojii dabarsinee jirra laakiin amma yeroo kana waa hin taane waan baay'ee waan dhagahaa jiruufi si galame waan baay'ee hin taane waan dhagahaa jiruuf saniif hin shakkan si galame maaliif namatu dhugaa dubbachuudhaaf qaqqabee eberullee jedhee yoo si hime anamma waan namni icciitii yookaan mistira namni nama hime tokko ol baatee yoo nama himte yaani gaariillee waan ta'eef ansanumaaf yaani akka dhoysatti sitti hime kanaafuu atama dhugaa dubbachuudhaaf natti illee aarii na dhuftee asliin na laalu kan keetiif baay'ee tokko galatoomii baay'ee tokko si kabajaa baay'ee tokko si jaaladha si galame yaani galata guddaan irraa qabda garuu bakka nyaataa sanatti qonatti aarinii nyaadhu galii yaani atummaan yaani nyaadhu jechuu barbaadu yoo hin taane immoo
namoota iddoo biraa jiraniif yaani namoonni waan nyaataa miskiinni baay'ee jira waan ta'eef isaanii kennuu hin dandeessaa siin jechuu barbaadeeti. Maaliif namaa kannan kaniin fide hajjiidha kaniin fide siifin fide bara nyaata kaniin fide fakkati nyaattuufin akkatti na wajjin qofaltee taphattee guyyuman har'a dhufee sarge kanaawu mizamaan bar wajji turre har'a ammoo gabbaananii na dagatteeti nyaata kiyyallee na shakkitee na jibbitee jechuudha iddoo biraatti maal miskiina duraan kan nu dadhabe. Miti laa hin wallaalle hin dadhabne erga akka wajji nyaanne beeyte erga akka wajji dhuyne beeyte maalii fi ergaan hidhame dhuftee maan ilaaluu didde dhugaan osoo anarraa yaani waan narraa qabaatte yookaan ammoo namni kun nama wajji nyaadhe wajji dhuge jettee narraa waa wayii abdii wayii qabaatte akka ani dhametti dhuftee na ilaalta yeroo an yaani waraanamee dhukkubsadhii mana wannaa ciisan dhuftee achi na gaafatta kana ture jechuudha. Amma ammoo an dhugaa dubbachuudhaaf ergama wayii qabattee dhufte malee nagahaan bakka tana waan naan dhufneefi saniif si shakkeetii dhiifama guddaa narratti yaa'u dhiifama guddaa na godhe kanaaf hin jedhe. Maa baran gaafate hidhamte sanis gaafate dhukkubsattee waraanamte sanis barbaatii shanbaatii jaa duraa miti mushkaa dubbiin tun kaatisa an gaafa sallennoo ni ciisu jira quban qabu waan kana guutu jechuudha. Hajji gaafate dhukkubsattee waraanamte san beetee anilleen silaaluu jibbisaaf osoo hin taane bas gaafa sanna dhukkubeetiin ciisaa jira. Numaan dhagaa garuu kayeetiin dhagaa irra boroo osoo hin jiru guyyaan dabree dubbiin tunis lafaa kaatee akkasitti bas iddoo sanatti dubbiin tun namni guutuun akka wal dhabaa jira miti yaani nagaan tun lafaa kayee arra ni ilaala jiyoo dhaqee caaltuun keessartii maal jaan jeetiin keessaa hafe malee an jibbaa keetii osoo hin taane waan biraatiif osoo hin taane salaaluu hin dhabne. Egaa atama walumaa galatti yaani atama walumaa galatti wanni ati jedhartu maaree yaani an bar nyaata kana daraartu naafiti daraartu naa galatamtu isin naafidde nyaadhe quufeera kun boodaafillee kun ulaal kun as naageettee kun naadeetti kun agartaan nyaata kun Kasiituu kan nyaatte kiyya kamit diddare? Isii kan nyaadhe maaliif fakkaatu guyyaa an hidhaa kana seenirra takka na jira namni Johnson rabbiin ammallee umrii isii olaa fuudhu duwaa dubbachuudhaaf bakka tanaa yoo bahe Ani waan godhee jezaa isii deebisu. Keessa sini beektaate. Nama ammaa bar gubbaa akkam feeta dhugaa natti himtee yoo narraa haftee irra naa caala. Afaan jettee nyaatallee siif iddee isiin ubrii haa jiraattu feetu haa duutu feetu haa dhiistu ta'uu naa jette. Nama nyaata kiyya kana diddee miteete amma. Ani nyaata gaa hin shakkee bar namatu waan. Maal shakkita kutadhee sitti agarsiisa yoo na ajjeese. La kutachuu fi dirqama bar wanni waan namni namaa fi nama ajjeesu qofaa miti bar. Ani nyaanni ati waa itti gootee namaa kennitu yookaan ammoo namni waa godhisi kennu dirqama asuma lubbuu isa ajjeesu hin taane wantoonni namni waa godhan waa meeqa jira waa baay'ee jira bar. Waan san keessan jiru lakkee wayillee godhu hin dhageenyallee hin agarrelleedha. Waan akkanaa keessan jiru waan. Uummata akka sitti godhullee hin fedhu sitti godhullee hawwii hin qabu. La tamma kanaafuu yaani dhuftee na lukeeti baay'ee tokko na galatoo miti. Na ulfaadhu wanni isin jedhu ammoo hin dagadhe isin gaafanne leelloon guyyaa tokko dhuftee waan himtee jirti chaanaala isii bira sii kaayee naan jettee turte beekte. Kanaafuu chaanaala sanillee adaraa rabbii dhugaa dubbachuudhaaf akka nama naa kennitu barbaada. Leelloon kaa? Ati leelloon si bira kaayee jira caaltuu bira kaayee jira naan jette. Kanaafuu atamma chaanaala san osoo nama naa kennite akkam. Atamma maal gaafachuu keeti chaanaala maalii midrii eeshee leelloo sanuun beeku wallaaletti hin jiran talti mujirima suni beekta. Na dhageessa hajji. Osoo mujirima taate asitti bakka akkana kufe kanatti maallaqa kana hunda nan dhangalaaftee na jala yaani guyyaa yeroo kana hunda sababa isii as gahe dhugaa dubbachuudhaaf ilaahi mujirima hin jedhanii. Chaanaala si bira caaltuu bira kaahee naan jettee turte. Keenya chaanaala wayiitu nagarree chaanaala na biran keenyan kijibdeesseen laalla hajjate amma yeroo takka nyaata keessa akka naan jetta amma deebitee immoo chaanaala na gaafatte immoo akkana wilii wasutti hin deebineef immoo ofirraa na fageessu ta'e amma. Jechuun gaana na fageessu sun taana nama akkas hin jedhe chaanaala sun si bira jira moo hin jiru mucaa afaan ofiitiin kunoo caaltuu bira si kaahee jira naan jettee yoo barbaadde isin dabalatee gaafachuu ni dandeessa. Si galaan. Kijibdeesseen. Nattin kanneen chaanaala wayiitu natti kanneteen beeytu seen. Keef chaanaala wayiitu nattin kanneen egaa waan natti. Anamma dhageeffa chaanaala natti kanneteen beeytu anammoo nu sodaachaa jiru. Chaanaala kana namni yaani sirkaa fuudhee booda nama na jala hachisiiftaatiiti. Chaanaala kana dhageeffadhu gaa. Si galaami. Chaanaala kana nama ansin jedhan naa kenn yookaan ammoo si galaami foormaat telefoona kan keerraa godhi yookaan ammoo waraqatti illee barreessee kennee jiraatte waraqaa sana ibiddaan gubi. Maaliif guba waraqaa fi jawwaalallee nagarra wama takkaa oolan. Jechuun jawwaal isin sikkanitti hin jenne bar jawwaaluma keessa sii dabarsee. Jawwaaluma keessa nama baana bar waan takka naan dabarsine barreessitallee naan kanneen waan takka waa'ee chaanaala wajjaa sonyeen beekumnaaf leelloon.
Akka. Akkanumatti kaa. Akkam akkana yaani dubbiin nama akkanuma. Eeyyuu akkanuma kaa waan natti kannamiin takka natti kannami jee murteessuu hin danda'u. Mucayyoon ani waan sitti hin itti kennee jira jettee ani akkana haasofteesi. Akkanuma haasoo itti kaaya namni yoo fedhe barreessii nama maaliif akkana jettasi fagaattee mi'amma siin qabaayira narra kaa'uu fi akkana jettee bisi yoo fedhe. Yani amma dubbiin akkanuma caaltu amma akkanuma dubbiin. Akkanuma kaaya takka maaltu jiratteeti. Atamma yaani wanni ati nagaggaafachaa jirtu chaanaala saniin caaltu irraa fuudhattee afaan banaa jirtu as keessa teessee. Jechuun afaan banaa jiraatu sun taane chaanaala mucayyoon sibira keetteerti dhibbaan dhibba sibira jira akka sibira jiruun beekaa. Dhibbaan dhibbatti ani leelloo sanii fi siifiyyuu chaanaala sanillee hin agarree argeetis hin beeku dhageetis hin beeku saniifuu ardhaa miti yoo malqeeyyamaa hin agartu maasalaama dhugaan jirtu tanuma deeme. Akkasiimi. Sagaleen nuti sagaleen hajjidha kana fakkaatti jechuudha inshallah rabbi khairii haa godhu ammoo chaanaala maaliin ni nagaafatu jiru ani hin kannu jechuudha chaanaala asendis yoo asin namuronu chaanaala itti kannu jechuudha saniif hamtoota fardottoota keenya anabbaan fedha yoo dhufee youtube chaanaala hin kannu jechuudha maaliif amaanaa lamantaatu jechuudha tana kennite leelloodha yoo leellee sunutti kanninaan jette itti kannu maaliif akkasiin dhuftee hojii akkasitti harka sirratti deebisuu fi malee hajjiin sunu yoo chibee narraa fuudhuu hin danda'u jechuudha abbaan fedhe leelloo sanittuun kannu hin feenaan wanni barbaadu hajjii fi chaanaala kana sadiif haqamtoota fi hordoftoota keenya natti illee naarinaadha qophiin kiyya karraa kana fakkaata walumaan inshallah viidiyoo biraatiin waliin deebina haggaa yaada babbareedaa ka khairii isinii deebinu nagarra naa tura naa jiraadha anallee na baarina narratti illee naarina du'aayi naa godhaadhaan isiniin ja'a.